ويوينوا بدو غير زمان سينين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. itu orang Malaysia kalau kita yang tahu ni apa? Orang ini rapat. Mereka kami tim berahu ramai kan? Kami tim berahu ramai kan? Kami bikin lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warakari safi. Mika kan tidak terlihat safi. Wana ada tinggal dalamnya. Kuno. Orang Malaysia kalau betul betul sana ya. Ai, ya Rabbi ya cuma lepas travel lagi. Wah, kemana rekan tu bet? No makara bar tanto. Woi sila nak kena biaya itu anu. Ya dunia. Tanah segala apa dia kan itu. Hacing kutte leyan sen. Hacing kutte. Aram ni kabeh tin tabatin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kayaknya kam naga ya guys ini. Nungtuga. Pokoknya kita selama ini kayaknya kan unarap ke 9 jirat jum kecar lagi bini kira arah wani sih. Kuya laman karena wani sih rapat devis. Berbaca dunia arah jira kuba kapteni. Alhamdulillah garu arah. Yang hal hama kayak sele jirat tu. Isim mulut pun wanggut dar alhamdulillah. Akan jadi mulut behola ketisi mulut te. Amale Namatu mana namatti hammama sente gula hammama fi cufte guyala mecere se bulte namni sayillan kabere nay mumiti telefona hiya tarkan kabdu dunia beite himundan deesu la kois telefona hiya jura akasi wadamne kuma tasatinga rabbi wala fan fide namasani wala garre wallahi kan je mullen atul fata amma masih tiap mama kayak sampai cufte, ulan anda kayak sampai cufte ga, akan mesti kerabanan, rab maaf ya. Video saya le warabam te jikti katulan sana rajab te cerai saya sih kepas ni, insyaallah sini pun gadi sambil le jadi rani nuturan saya afu le je nufe, pikat tu sih jiktu gafu ni syekha Araba bela di sini, video warab udah nami join, sini pun sini rabadi, arra alhamdulillah, isim namu le cunu alhamdulillah. Ilmu makin jangan Allah lagi tinggal sambil video suara pun selalu nami jauh isin namulanna shay ini kait kalau bila tiga sobat je nanti semua nanti aja wadir na rete rabsha cina kafte rade me shay ini kasih ufata video de binanjia kasih nawa guna gole berarti me awal waktu tu lagi ya tanah sini baca saja di garan tanah spe jolle serar peset ini jolle gahuno eegaan guyyaa dura hulaa itti cufee guyyaa takka qilleensa gadi hin baane aduu waliin harkanne ijoolleen xiyyaa kunoo guyyaa meeqa guyyaa 4
Manuma keessa jiranii asumatti hin gaadhufee waan isaan nyaatanis kannee fi ollaanatti himee fi ollaanis fakkannaa fi rakkoo dilaan keessa jiru tana nama hundattuu hin himu jeetiin olluma kanaa hoo irraa dho'isee wanna jiru jira. Maaliif jettanii akkuma nama dura isinii dhaametti namni gizee siiriidha jahanii waan nama daddeessaniif namoottuu himuudhaaf natti hin tolle. Kan ittiin uffata isiitiin fuudhaaf jeetiin dhufe irraan tanaa. Biratti deebi'eetiin mee waan isiin akka haala isiin ammaaf keessa jirtu jechuudha. Isiin nu hubachiisa. Tanaaf isin raabaduu kiyyaafee dhiifama. Alhamdulillah garuu irraan tana. Sagalee nu naqabamte. Walla osoo qilleensa keessa halkanii guyyaa isii barbaade deemuu ijoollee mana yaadu. Alhamdulillah mul'achuun isiitu waan guddaadha. Isiinillee galatoomaa ulfaadhaa du'aa'ii ta'e nu bira jiraachuun keessatti waan guddaadha. Waan ta'u ta'a gaafa fuulduratti walumaan harkoo teenyaa fi dhiyoo akka isiin itti mul'attee isiniin garsiisu ta'a wallaahi beekuu guddaa keessaan jira. Uumama hundaafuu alhamdulillah. Uffataan isiidhaa fuudha jedheen dhufee uffata gaanga takkaan kun machi qayyirattee silaa isii fuudhee mana galchuun sanumaan fuudhaaf jeetiin dhufe gaa. Uffata kun lameen kanaaf fuudhee fi deema gaa. Shaantuma isiin Shanta waan takka warqaan qabdu shantuma isira isaan kaa'ee fi fuudhee geessaa fi timee hanga xumura sagantaa keenyatti yoo ifa kanaa mijjaa'u ta'e viidiyoollee isiirraa waraabee maal keessa akka jirtu isiniin nu hubachiisaa. Du'aa'ii ta'e nu bira jiraachaa namoota waan akkanaatiin deeman siirii fi waan nama adda addaa kanaan gartee deeman rabbummaan nurraa qabu. Namni siirii tan akkanatti godhee dhamaasees mijii mamma duraa sana ni yaadattan. Balaa tana hunda sana itti isiidha. Akkatti gartee isii tanaan wal qunnamanii itti godhuu dandeesse. Allahu alam rabbuma tokkichaa beeka. No shantaa isiiti shantaan isii akkuma duraanuu manatti darbitetti akkuma guyyaa dalagarraa dhuftee manatti darbitee jechumaan yaa'ee kaaftee jechumaan gaggabaan waamee keessa qortetti ilaa ammaa asuma jiraa waan takka fudhachuudhaaf akkamitti akka fudhattu namni sammuun ishee taate ni beektan. Rumah isaan kaa'ee fi gaageessamee yoonii fi jiruu godhatoo keessa numaan seenan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Itu orang rumah sih kalau kita yang tahan ya aku. Anduraanum beek. Shantaa kana mataa banteen deemii taraa dhibba takkaan ittiin eessuma keessatti darbanii biyyaawwa. Nama kaara baarkaan qabateemi. Onni inni dhaabbatte. Mee akkamittiin firraa fuudhamu kana? Akkamittiin firraa fuudhamu hin mutan? Kami guddin nagee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Waraqaa rifeensaa fi miika keessatti hidhamtee rifeensaa fi waan adda addaatiin godhamtee kunoo
onnummaan isii galaafatee hojii sana yaa'u. Ayii. Yaa Rabbii fayyaatti maal maal irraa balleesse. Voilà. Kumala harkaan tuqetti nama kaaraba harkaan tuqe. Kanaa isii galaafate. Way silaan akkanatti beekee duraanuu. Yaa duniyaa. Kanaaf si galaafate kamitti. Achiin kuttee allayyaan seenin. Achiin kuttee arabni qabee sitti hin taphatin. Alhamdulillah. Ammoo lafa sana dhiisee deeme ijoollee biyya lafaa qayaa kun ijoollee biyya akka malee gooti koo waan ta'an. Mee akkam ta'e kan abbaan ijaa hin taane kamittiin fuudhamee hin mantan. Kan akkama goomii kan maree fuudhee sheekuma isaa ittiin geessa malee kamittiin deemaa fuudhee akka abbaa ijaa ittiin deeman. Faanaa uffana goote. Lola. Kalau tim Maria kuliah, aku kemarin biasa.